shiftaa lamaan ka jetteef ka bosona galee bar seera ala jira. Shiftaan biyya rakkisaa jiru hunda caala shiftaa maqaa mangistii qabu. Shiftaa bosona galee waan qeedhaan hiimee caakkatti isa galche san fuudhees madaddeeffanna san. Ijoollee keenya ka bosona jirtu, ijoollee keenya qofa osoo hin ta'in ijoollee Amaaraa, ijoollee naannoo adda addaa dhiibamanii bayan. I know these people, ni beekaa bara. Ilaalcha garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Ijoollee amma waboo jaamanis, ijoollee faannoo jaamanis hedduu isaanii akka amma fintaaleeyyii jedhanii warra itti ooman kanaa miti. Ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya. Garuu ijoolleen tuni ka Eertiraa turees, ka bosona turees dhufeeti Abiy Ahmed jala siree qabaachaa ture waggaa tokko lamaaf. Samboola dirree siyaasaa dhiphatee namni jiiruu dadhabeet dhimmatee bosona galee. Shiftaa caakkaa jiru san waan caakkatti waan bosonatti isa galchisan furreen qeetti deebinaa jechuudha. Siyaasaan biyyattii dirree irratti akka furamtu. Siyaasaan biyyattii afaan qawweetirra gara afaan warra siyaasaatti akka deebitu goona. Shiftaa mootummaarra jiru yoo sirraa'u baannan akkuma warra isa uumee sanitti lafaan geenya. There is no way around it. Aangoo mootummaa qabatanii masaraa mootummaa keessa ta'anii qawwee mootummaa kan qabeenya ummataatiin bitame qabatanii shiftaa ta'anii guyyaa halkan nama saamaa oolu itti dhiifamuu qabu jechuudha. Dhagaa har'a qawwee waggaa qabata. Aangoon waan nama gootu beekaa. Onnee hin jirre nama akkamiiti. Gaafa na sallaa baladhu nama abbaa murtii tokko biratti hin baradha ture. Galgala waggaa jimaan jalaa dhumte na ergan. Shubbutii kan kennan. Shubbutii waggaa qabate dukkana sana keessa onneen wanni fedhee dhufe laala akka ajaa'iba kanatti hin deemu. Gaafa isiin na bira jirre manaa kan ba'uu qofiin sodaadha. Gaafa tokko osoo akkasii deemu kitaaba keessatti gartanii waraabessi bakka kanaa dhufee agarree qalee aanaa fi qawwee fi talaa sallama caasee jechuudha. Dhagaa warri aangoo warra qawwee qabatee maal jedhu kuni warra isaan duraas irraa barachuu danda'u qabu. Qawween hanga feetee yoo jiraatte ummata oliiti. Ummata oliiti. Jaarraan baagataa dur maal jedhu ummanni keenya kun tokko ta'ee ol ba'ee gaara Inxooxxoo irraa gaffincaannan mootii Haile Sillaasee kana daaraa godhaa jira. Qeerroon kanuma gootee bakka tokko taatee tutti fincaattee wayyaanee daaraa goote waan biraati. Har'as taanan madaalli kamiyyuu sirni wayyaanee gara kana caala jabinaan paartii cimaa qaba, seekuritii cimaa qaba, diinagdee cimaa qaba, siyaasa cimaa qaba. Jarri kun seekuritii qaban, diinagdeen qaban, paartiin qaban. Nu Oromootu asiin isaan ga'e. Nuti sireerra isaan ga'e, nus siree isaan jala qabaa ture jechuudha. Yoo sirraa laata waan biraan goonu jaluma qabuu dhiibnee irraa gadhiifna wal irraan dhufu jechuudha. Dhimma federaalizimii dhimma filannoo hundi itti dhufna.